kabajamtoota jaalatamtoota keenya takka jaanii akkuma lama ja'an kunoo eebba mana maxxansa keenya onnee piroodakshin gaggeessinee jirra. Sagantaa eebba gaggeessine irratti namoota gurguddaa biyyituun qabdu aalima keenya guddaa imaama keenya masjidul imaan kan ta'e Sheekh Jamaal Abdullah Hassan waamicha keenya dhageenii dhufanii nu eebbisuu isaaniitiif sheekha keenyaan galatoomaa ulfaadhaa umreenuu dheeradhaa jennaan hoogganaa keenya dura bu'aa mana marii ol aanaa dhimmoota islaamummaa godina Harargee Bahaa kan duraaniis nu jajjabeessaa nu waliin turan kan ofitti nu qabanii bakka guddaa geessan jechuun mataa nu qaqqabatanii nus jajjabeessanii dhufanii ammaas nu eebbisan sheekha keenya qaalii aalima keenya Sheekh Ibraahim Muktaariin galatoomaa kabajamaa umrii nu dheeradhaa jennaan hooggansa majlisa godina Harargee Bahaa keessatti utubaa kan tahan abbaa bizinesaa gorsaa majlisaa nama jabaa fi nama majlisa qofa osoo hin taane biyyi teenya tun qabdu Ashrafuddin yookiin Sheekh Umar Ismaa'iliin galatoomaa jennaan yaadaan yeroo hundan waliin kan dhaabbatan yeroo hunda qaamaanis nu bira dhufanii kan nu jajjabeessan sheekha keenya amalli isaa akhlaaqni isaa kan fitti nama dhiyeessu Sheekh Umar hedduu irra deebinee galatoonfanna akkasumas sheekha keenya kabajamaaf jaalatamaa abbaa quraanaaf tajwiidaa imaama keenya Sheekh Muhammad Arrooyileetiin galatoomaa kabajamaatii umriin dheeradhaa jennaan sheekha keenya Sheekh Jamaal Ordaa abbaa tajwiidaa abbaa qur'aanaatiin galatoomaa jazaakumullahu khayran jennaan akkasumas daarektera mana barumsa madrasaa Bilaal Kante Sheekh Abdurrahmaanii fi sheekha keenyaa fi baabaa keenya jaalatamaa Sheekh Muhammad Amiiniin dhuftanii nu eebbisuu keessaniif galatoomaa jennaan egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya tujjaarri sooreessi nama waan qabutti gammadu xiqqoo qabnu tana gammannee jirra anaa fi jaallan kiyya dhaabbata mana maxxansa onnee piroodakshin erga hundeessine asitti wallaahi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni'maanuu kannetti alhamdulillah jenna ni'maa xiqqoo qabnu kanarratti ammoo erga rabbi shakkarree rabbi galatoonfanne yaa rabbi guddoo nuuf dabali jennee rabbi irraa guddoo kajeelaa jirra warroonni nuuf gammaddan hundi galatoomaa rivaana fooqisni murtan jechuun namoonni gurguddaan biyyi teenya qabdu gaafa nu eebbistan arkuun nuuf mooraalii fi enerjii guddinaa tahuun fuulduratti nu imalchiisa walumaa galatti warroonni gara onlaayin kana nu dinqisiifattanii fi nu jajjabeessitan isin hordoftoota osoo hin taane utubdoota jedhamtan jaala jiruuf jireenyaa jedhamtan galatoomaa jazaakumullahu khayran ahsanal jazaa